Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajatan kabajatan jaaratan tutubbileen tafaya kisah nagar alhamdulillah. Api beredar tokko qabadhe isiniif dhufee jira. Appiin viidiyoo fi oodiyoo haala salphaadhaan YouTube irraa ta'ee Facebook irraa ta'ee akkaataa ittiin buufattanidha. Namoonni baay'een akkasitti viidiyoo bareedaa osoo isinitti tolu akkaataa ittiin buufattan wallaaltanii yookiin dhabdanii akka rakkachaa jirtan nan beeka. Namni keessan na gaafattanillee jirtu. Deebii hunda keessaniif iyyuu akkaataa itti buufattan aappii eessaa akka buufattan daawunlood viidiyoo isa san eessaa akka buufattan isinii qabadhee dhufee jira isinii agarsiisuu fi san dura warri yuutuubii kiyya haaraa taatan yuutuubii kiyya sabskiraayib laayik sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Seenaallee daawwadhaa irraallee fayyadamaa. Isinillee warri yuutuubii qabdallee liinkii keessan fidaati koomentii jala kaa'adhaa. Wal jajjabeessinaa. YouTube walii guddisnaan isinin jira waan hin beekne walirraa baranna. Simbootu bitatanii gabareessitanii as dhuftanii inni simboon baay'eedha waan ta'eef inni kiyyaa kana haarawallee waan ta'eef iyya sabskiraaybii naa godhaan isinin jira. Akkasuma immoo gara duubaatti deebinee aappicha isaa harka argannuun isin agarsiisa. Aappicha akka argannu googilii keessa seenna. Iddoo sarchii dhoofna viidiyoo jenna viidiyoo deer jennee barreessina. Egaa jennee barreessinee ani amma asitti jalqaballee dura waan barreessee jiruuf gadi buusee ka'ee isinumatti na agarsiisa jedhee deebisee haqeera waan ta'eef itti fayyadamaa yeroo dheeraa akka turedha. Kanaaf isa sadaffaarra jiru kana dhoofna. Isin mul'ata yaada sadaffaarra jiru kana eega dhoofne afwan asitti iddoo daawunlood jettu sana dhoofna jechuudha. Iddoo isa lammaffaarra jiru kana daawunlood viidiyoo deeriseetu kana dhoofna jechuudha. Eega sararru kunne asitti iddoo afwan iddoo kanatti dhoofna jechuudha bakka daawunlood jettu. Guutuu akka argaa jiru kunna asitti ammoo laga kanatti daawunlood jedhee cina mirgarra nu dhufee jira isarra rukunna jechuudha. Afaan bu'aa qaama qalbii keessaniin sirriitti hubadhaa isin fayyada waan ta'eef. Open jedhi seenee naan jedhee jira. Asitti ammoo deemaa jira instaal godhi naan jedhe. Waan durallee gadi buusee ka'ee haqeef akkana ta'a eeggadinaa bu'ee walitti deebina. Kun open naa ta'ee jira. Eegganni open naa ta'ee iddoo open eegganni raayitii naa kenne iddoo open jedhu sana dhoofna jechuudha. Eega gadi dhoofne gadi naa bu'eera keessa seenaa siduudumaan ammas illee akkana ta'ee fuumaan banamaa jechuudha ni hedduu. Afwan naa banamee jira gara duubaatti deebine ilaalla jechuudha. Open naa ta'ee naa banamee gara duubaatti deebina. Duubatti eega deebine aappicha isin agarsiisa eessa akka bu'e aappichi kunoo asitti bu'ee jira jechuudha. Ni agartu jedhee yaada isa waan diimaan irra dibe akkana jechuudha. Hayyee amma akkamitti YouTube irraa viidiyoo buufannaa yookiin Facebook irraa buufanna jechuun keessan hin oolu. YouTube Facebook keessan isin Facebook irraa oduu fi viidiyoo kan buufanna warri jettanii akkuma isaa YouTube irraa buufattan isin mul'ise Facebook irraallee fakkeenyaaf ani viidiyoo biraan argina waan ta'eef viidiyoodhuma kana irra gadhaa karaa harka bitaa irratti tuqaa sadii tana as dhufee copy link isa dhufanarradha. Eega siin dhufee
daawunlood isin jettu harka bitaarradha. Asitti oodiyoodhaan feetamoo naan jira. Ani oodiyoodhaan hin fedhe yoo ta'e viidiyoo yoo ta'e isa kanarradha. Yoonii fi oodiyoolee feetan asii dhooftanii jechuudha. Kana asii yoo isinii dhufe isa harka bitaarra jiru kana isa dura kana tuttanii jechuudha. Nama tuquu waan hin barbaanneef isa viidiyoolee barbaadan asuma tuttanii akkanumatti sarti daawunlood isa godhu kana irra dhooftanii nama tuquu waan hin barbaanneef gadi buusuun fedhi waan ta'eef isinuma agarsiisuu fi duubatti deebi'a. Gaafa isa kana dhooftanii irra deebi'ee isa kana dhooftanii jettanii kalaas kompiliitii jedhatumaan gara duubaatti isinii bu'ee jira. Isin ammoo asirraan mataa bilbila keessanii gadi haaxxanii yoo ilaaltan isinii bu'uutti jira, isinii lakkaa'utti jira jechuudha. Ani ammoo bilbila kiyya notifiikeeshinii waan naaf finnee fi gara duubaatti deebi'ee ilaala inni na kompiliitii naa ta'eera naa bu'eera jechuudha. Osoo buusuu barbaade amma buusuu hin barbaanne waan ta'eef kanaaf akkasitti buufattanii isiniin ja'a. Maashaallah aappii baay'ee bareedaadha. Warri feesbuukii kiyya hin beekne feesbuukiin Simboo Hacaaluu Hundeessaa jedha. Seentanii dhuftanii aadii argachuu dandeessanii asirra waan gadheessullee hordofuu dandeessanii isiniin ja'a. Akkasii jabaadhaa jajjabaadha. Akkamitti yuutuubarraa viidiyoo buufannaa yoo jettanii iddoo egaa viidiyocha buufachuu barbaadan san egaa akkanatti bantanii iddoo sheer jettu bakka xiyyaa xiqqoo tana tuxxanii jechuudha. Egaa akkasitti tuxxanii aappicha duratti gadi buusne daawunlood woochi jedhee dhufaa jechuudha. Akkanatti isa raggattuudha jechuudha. Isa raggattuudha eeyina jechuudha. Egaa inni asitti jalqaba irratti oodiyoo daawunlood liinkii nuun jira. Nuti viidiyoo barbaanna yoo ta'e isa lammaffaa ol bunne viidiyoo daawunlood liinkii bakka kana tuxxanii isa keessa kwaalitiin isaa bareedaa ta'e buufattan jechuudha. Asitti isa jalqabaa kana buufattamoo isa 720 kana isa 480 isa jalqabaa kanaan yeroo baay'ee isa akka fayyadamu jechuudha. Isin kafeetan buufattan jechuudha. Ani isa raggadhaa amma waan hin barbaanneef duubatti deebi'a jechuudha. Oodiyoo barbaadan akka inni isin dhufeeni yeroo tokko jalqabaa oodiyoo ta'uu danda'a yookiin ammoo viidiyoo ta'uu danda'a. Isa barbaadan viidiyoo barbaadanii oodiyoo barbaadanii kana buufattanii jechuudha. Kan yuutuubii kana